beekan talako maa hundumaan maasala mucaan kun garuu bicoo maanatti fiddeeti kana qinqinii aanillee kino hoggaa tokko akkanatti gubadhee tan dhiisee bartiiji mucaa kana jechuudha wallaan hoggaa tokko gubadhee kaanirra kora intala ko bakka deeme hundatu I am single maabasa tiruumi akkana naan jee gasa waliin naan jee ganni hoggaa tokko wajjin jiraadhe namus narratti intara daramne namus nan caqacaqne ati gaafu takkitti natti osseentani bututtu narraa hiikte uftee naan jeejo ani gaa haadha ibsiti natti gadi guuran immoo asirra jiranis sa'a achuma na maala oteeti gizee ana wajjin jiru san jechuudha gizee na wajjin jiru san oromooti ya mucaan akkuma ila distii ergisaa achitti sin marqama en dubbadhu kaattum argeetuman itti dhiisa bartiijiyya garaatti gubadhee gizee san walla garmatti gadi gubadheetiin dhiisa beetta ati immoo amma gubaa san hin dandeessu akka kiyya sanitti hin danda'u iyyoo hin baay'atanii bar intala boonaa baqaraa uskut hin baay'atanii bar tiiji erga barati mucaa kana jaalala isa wajjin jammartee anillee kaargoon ergadhattee narraa fudhatte baay'isoo beetta biti kaargo sababa kaargo gutii narraa fudhatte ati kabajaan naa kennite maal ijoo arkumaanaan fuudhee sii kennane kaargoon ergadhaa jennaanan hoodhu jedhee kaargoon ergadhodhe sitti kennate kaargoon irraan achi dabartee tiyyii jaarsa godhatte ka namni meeqa warri uffata naa bita sunilleen dasdasii kiyya naa bite beektaa dasdasii ati isin lamaan wal fuutanii baga gammaddanii jetteen naa bitte takka obboleettii isaa jette gaayi. Eeshi. Obboleettii isaatiin kasii bitte wayyaa? Eeyyan. Hawwii sii bite? Takka jira dubrii ajaanii. Durbii hin beekne sun taphishii. Ani hin beeku garuu dubrii isaa jettee jiru. Kaa ulfaattu. Haa ta'u bakka sii bitte isa sii bituu sii bakka sii bitte kabajuma qabda. Sargiiti akka hin gaddaa san irratti mee bakka gammaddanii jetteeti sun isiin naa bitte gaama uffata tuni naa bitte gaama. Amma immoo kan natti gamtu tuni gaama iyyoo amaara hasoftii humee fufuu amaara humee afaan oromootu beektu. Amaara sin jaallatere mucaan intala ko maali kun biyya irri hin jirretti kosoruun qorasuma maa ta'e yaabbe maali irri anabichaadha maa jedhe mucaan kun. Sangaa galgala kana gaa giiftii ta'arra mana asliititti gaa uummanni oromoo kun naa egaa abbaa ugaa qabu isatu beeka. Abdaariin kaayiroo na haa furtu kaayirootti akkana dubbiin tun akka kaayirootti na furamtuun godha kaayiroo silaa dubartii waliikuu malee waa'ee dubartii waliikuu kaayiroo beeka malee dubaa hin beektu. Achitti na haa hiikuu uummata oromoo kanaaf sheerraa godhiiti bakka kaayiroo sanitti kun warra asliititti na haa hiikuu silaa kaayiroon bakka dubartiin fi irsi niitiin fi irsi waliikuu. Achitti na haa hiikuu. Isaan warri kaayiroo sirraa fudhatu yaada koo dhaqinachi isaan mishkilaadha. Ara narraa hiikaniin jeeme narraa hiikaniin jee achitti narraa hiikanii. Achitti akkasirraa hiikan barbaaddaa. Dubbiin teenyeef dubbiin Dr. Abiitti fi Marroo karaa fagootti narraa hiikamtu akkasan barbaada lubbu. Ayyee shaggaadha ka asli. Kiraa fudhatta kiraa ji'aan jedha wannoodhaan tamanaa goote waa wannoo guutu kontiraata akka fixxuuf manichaan laallama gaa biyya keenya